kan hedduu galatoomaa. Galatoomaa naaf ta'uu keessanii. Mariin keenya har'aa waa'ee marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa ilaalchisee ta'a obbo Baay'isaa. Mariin guutuu biyyaa jechuun maal jechuudha? Mariin guutuu biyyaa jechuun kun seenaa biyya keenyaa keessatti waan haaraa wanta ta'eef akkana jedhanii dhibbaan gochuun isaa hin cima garuu gabaabumatti maa inni marii sabaaf sablammii gidduu, sabaaf mootummaa gidduu, mootummaaf mootummoota gidduu akkuma jirutti garuu dhukkuba sabaaf sablammii kana keessa jiru, biyya kana keessa kan jiru kan deebifnee wanta irratti ilaallee maaliif har'a iddoo irra jiru kana akka irra jiru kanatti geenye maaliif kan biraa ta'uu dadhabne kan jiru irratti dubbachuudhaa fi hunduma namaa wanta laaluudha. Dogoggoraan garuu namni baay'een akka nagahutti waan mootummaa fi saba gidduutti mootummaa fi dhaabbata siyaasaa paartii siyaasaa fa'aa gidduutti wanta kun fakkeessanii haa ta'u garuu kun dogoggora. Mootummaa miti kan mareen kun godhamu. Kun naashinaal daayaloog jedhama. Neeshinuma guutuudha malee mootummaan garuu keessa jira akka tokkotti. Akka kallattii tokkotti keessatti argama malee mootummaa miti waan mootummaa haa ta'u. Yaadi isaa kun eessaa madde? Yaadi kun kan madde NGO irraatii madde individuaalii baay'ee taasifamaa ture garuu walitti qabee kan gudunfee sirriitti irratti hojjete Destinii Itoophiyaa kan jedhu beekamaadha. Kana dura senaariyoo kan irratti qopheessanii kaanii turanii erga dhuma booddee kanatti deebi'anii kan jalqabe sadii ta'anii memorandum of understanding warra farramanii Destinii Itoophiyaa kanaa fi dhaabbilee poolitikaa siyaasaa warra ofiishaalii reejistarrii ta'e booddee jalatti jiranii fi Ministry of Peace ta'anii memorandum of understanding already October 2020 waliin mallatteessan. Isa booddee dhaabbata shanitti dabalanii nama wanta akka Jekoroo kan jiru jira, Initiative for Change, Commission jira, Center for Research Development, Yaasaaf saddeet ta'anii kan wanta kanarratti hojii waggaa lama hojjechaa turan. Kuni kan jalqabame waajjiraaleen iyyuu ajjeefamanii utuu lolli nooltiin kun hin qahin turedha. Yaadni kun kan qophaa'aa ture mootummaan keessan ture wanta kana garuu objektiivii isaa kan turkeessanii fixanii akka mootummaan ofii isaanii hojii kanarratti hojjetuu hojjetamaa ture. Kan biraa namoonni tokko tokko akka jedhanitti paartiileen tokko tokko itti hirmaachuu qabu warri kaan immoo itti hirmaachuu hin qabanii wanta akkasii jedhama. Eenyu kan irratti hirmaachuu danda'u? Kuni naashinaal daayaloogii kana yommuu hojii isaa jalqabee ajendaan isaa bahee maal hojjetama kan jedhu maqaan kennameef maayin jedhama. Beeksisni isaa Maltaa Stakeholder Initiative for National Dialogue jechuudha. Maayinni initiative Maltaa Stakeholder kana keessatti namni Itoophiyaa namni keessa qooda fudhachuun irra hin jirre jiru. Kuni waa'ee waan darbe irratti dubbannee qaawwa darbe waggaa 250 keessatti qaawwa sana jira. Identify goonee qaawwa sana guutuu wanta ta'eef namni keessaa kun jiru. Namni baay'een dogoggoraan garuu amma warri terroristii jiranii paarlamaan fa'aa identify isaan godhataa keessan galanii loltuun fa'aa keessan galanii wanta akkasii jiru inni kun dhugumaa warra poolitikaadha roongilii xanxallisaa jedhamanii kananitti yaadnaa naashinaal daayaloogii. Kuni warra paartii murteessaa ta'an naashinaal daayaloogii formaatii isaa booda irratti ta'uu dandeenya akkanitti maal akkanitti gara fuulduraatti adeemu garuu namni keessatti hin argamuu hin dandeenye jiru. Dhaabbannis namni kan kana keessaa kun akka seeraatti kan deemuu danda'u amma komishineroonni filatamanii hin filatamu innuma piroosesii isaa. Komishineroonni kun isaan miti kan yeroo oolchu wanta kan isaan akka formaatti sekireetaariyaat wanti tokko uumu. Unlike warra mammuchaa boordii fa'aa warra ofii isaaniitiin implementii godhanii jedhu komishineroonni. Komishineroonni kun akka sekireetaariyaat ta'aniitu expertoota dura maal jedhu identify godhu rakkinni irratti dubbatamuu danda'amu maali irratti gara fuulduraatti dubbatamee yaadamu baay'eetu jira. Wanta akka fakkeenyaa fi maaliif waggaa 250 akka isteetii kun jiraatte maaliif isteetii ta'uu dadhabe?
Maaliif Itoophiyaa kan tokko wajjin maal rakkinsa nugooti warra ta'an warra akka Faransaay fa'aa Xaaliyaan fa'aa neeshin isteetii ta'anii keessaa nama biyyee saddeettamii kan qabdi afaan saddeettamii kan aadaa saddeettamii kan qabdi. Kanaatiif kana fa'a irratti haasa'amu maal rakkinsa maati? Sabni kun maaliif walga'ii adeemsi tokko uumuu dadhabe? Maaliif immoo fakkeenyaaf rakkina keenya yeroo mandaa maaliif humnaan hojii gochuu yaadna? Maaliif nagaadhaan dubbatanii akka biyya warra kaanitti yaadaan yaada falminee yaadni kun aangoo argatee abbaan moo'ee karaa sabaatti gaggeessa sabaatti dhufee maa aangoon fudhate gosaa keenya keessatti maaliif humni maaliif bilisaatii goolii taphata gosaa keenya keessatti waan baay'ee jira gara fuulduraatti yoo barbaachisaa ta'e irratti dandeebi'a wanta kanarratti aayidentifaayi godha firiin kun ofii koo adeemsisaa kan ekspertoota goolii godhu fakkiidha. Ekspertoonni kun biyya keessa ta'uu duwwaan irra jiru. Nama bakkee kan jedhuu danda'u dhaloota warra keessaa keessaa ba'anii keessaa ibsuu danda'u ekspertoota karaa jiru waan baay'ee jira maaliif alaabaa irratti hojjetan alaabaa kun kan sirrii simboliin kun maaliif keessaa keessatti takkaadhuma jireenya keessatti sabni keessaa kennu marqataatiin baaban maaliif akkana ta'ee jira waan akkanaa kana komishiniin kun walitti tattaafetti geessu warra ekspertiisa booddee akkasii jireenyi ta'u immoo baay'ee ekspertoonni malee komishinaroonni kun warra hojjetan gargaarsa sekreetaariyaa ekspertoota kan wanta kana ayidentifaayi godhu maal akkatti ayidentifaayi godhan immoo fakkeenyaaf keessaa keessatti organizaashiniin naashinaal women lawyers association jira. Seetaan xiyyeessa association jiru. Gaazexeessonni warri gaazexeessaa kana qabu hunduu dhaabbata qabu. Maaliif dhaabbatan jedhu maal hojjechuudhaaf. Egaa siltaanonni kan isaan barbaadan waan irratti gurgurtaa wanta ta'e wanta kana hundumaatti bitte hawaasa biyyi jiru keessaa hundumaa instituushinii jiru hundumaa rakkina isaa fidatee dhufa kan. Baaskeetii sanatti gannafu rakkina isaanii. Komishiniin kun rakkina kana baaskeetii sana keessaa fuudheessu ekspertii jira. Ekspertoota kana kan saba kana walitti fideeru rakkinni keessan akkasii eeyyee akkamitti sochii godha wajjin daaloogii godha kana yaadni daaloogii kana. Tole namoonni tokko yeroo dubbatanii fakkeenyaaf kaaba biyyattii fi mootummaa gidduutti mootummaa federaalaa gidduutti rakkina uumame araarsuu fi gama kaaniin immoo mootummaa ce'umsaa dhaabuu fi kan akkas jedhanii haasa'an jiru. Inni kun marii kana keessaa waan ka'ee dubbatamudha. Jiru kana marii kana irratti naasa waa'ee inni immoo laayinii kan biraa qaba. Rakkinni noordii jiru rakkinni wanti Oromiyaa keessa jiru kun Oromiyaa bal'aatti jiru kun hundumtuu inni immoo aganuu kan biraa. Inni warreen piroosesii qaba fakkeenyaaf mediyeeshinii jalqabaniiru walitti fidu araarsuudhaafi formaalisa ta'u inni makaanizimii mataa isaatii qaba kun. Kun isa baat political power national dialogue waa'ee political power dhukkuba saba kana keessa jiru hundumtuu eelaa baatee deemu waa qaba. Eelaan sun of ingallis maali political reflection godha. Power reflection godha garuu eelaa kana dinnee identify godhu qonnee baafnee erga baasee tokkotti gannannee booddee akkamitti immoo eelaa kanaaf dawaa arganna jennee irratti dubbanna. Kana kan dialogue sanaa ta'u. Tole akkuma ammas hin jettan mariin inni kun kan hundumaa all inclusive jedhanii kan dhiyaateedha. Negotiation kan jedhamu kan biraa jira. Mariin adda addaa. Inni kun warra sanarraa maalitti adda? Amma fakkeenyaaf inni kun rakkinni inni kun negotiationiin inni kamaa jettan. Maaltu adda godha inni guutuu biyya? Dialogiin biyya keessa baay'ee deemaa jira. Mataan koo kanan beeku fakkeenyaaf du'aa caaluu booddee achi baadee keessatti lola guddaatu ture nama baay'eetu ture qabeenyaa baay'eetu manca'ee isa keessatti informaadhaan warra argeera personaali meyyuu wanta kana paartikeetii keessatti godhee argeera. Kan akka hojjetan isaan walitti fuudhaan baay'ee jiru adda gaasuus jedha. Isheetii baay'ee jira. Garuu naashinaal daayaloogii kana dee konfiyuuz warri naashinaal daayaloogii kana kun mootummaadhaan addaqaalaa agaraawii ብሔራዊ እርቅ ከንጅብራ ዳት ዋዝ ናሽናል ዳያሎግ ብሔራዊ እርቅን ኩን ሁሉ ፖለቲካ ፓወር ይደን ብሔራዊ እርቅ ኮሪንሳ ናሽናል ሪኮንሲሊዬሽን ሞቱማዳ አንጎ ሲያሳ ፍረቹዳ ፖለቲካል ፓወር
walitti fidanii yookaan mootummaa kana irraa bu'ii jedhu yookaan walitti sheerii boona jennaa yookaan tiraansituu inni political poweridha. That's not national dialogue. It's about national ni kan biraa. Isa oofa namni baay'een inni jira. Paartiileen adda addaa dhiyeessaa jiru. Mootummaan bakkeetti immoo kan dhiyeessan jiru. That's totally different. Inni kun isaa political power or power sharing jedhaaf deeman jechuudha. Marii saganteeffame kun biyyoota kan biraa keessatti lafatti hojiirra oolee isin beektan jira? Biyya keenyaaf haaraadha. Biyyuma bakkeeyyuu baay'ee common wantoota yeroo hundaa wanta jiruudha oolu. Garuu ollaan keenya makeenyaa successful irratti hojjechaa jiru. Waggaa baay'ee irratti hojjetaniiru. Maaliif asumaan qabeenyi oonitti dabale namni baay'een wanta kana terminee waggaa tokko waggaa lama akkasii jedhu. National dialogue more or less wanta dhumu rakkinni society keessaa dhuma deema. Wanta waggaa lama akkasii jettee uumtu wanta kana akka seeraadha. Yoo dhaabdee iyyuu roongiidha wanti kun. Maaliif itti deemuutu irra jira. Keessumatti kan keenya immoo seeraan waggaa 150 kun waggaa 100 keessaan bahu. Keessa jira. Kana immoo baasuudhaaf amma kana ni yaadu waggaa 2 waggaa 5 meeshee longa akka kootti akka warra irraa dhaga'uutti sammuu ilaalu baay'ee deemuu danda'a wanti kun wanta irratti mootummaa. Egaa isa marii guutuu biyyaa jedhamu kan Itoophiyaa kana keessatti qoodi mootummaa maayin? Mootummaan advantage inni qabu organizeedha, institutionidha, hunduma qaba, armi qaba, poolisii qaba, administration qaba, biirokraasii qaba. Kanaatiif wanta ekspertoonni dhiyeessan kana faasiliiteetii gochuu danda'a mootummaan kan marooliinsa. Wanta kana qaraa waan tokko qabu. Dastu faasiliiteetii humna qaba, hunduma mateeraalii qaba, humna qaba, aksesii qaba. Waan ekspertoonni fidanii fakkeenyaaf waa'ee alaabaa Itoophiyaa kana irratti waliigalatti tokko jira gingii irratti jiranii fakkeenyaaf dubbatanii akka inni gingii irratti ta'u mootummaan kun gargaara jechuudha. Yaadan kennu waan kennu mootummaan hin beeku wanta kana tokko qabu beekumsaa hin qabu. Kana ekspertoota kan beekumsa kana qaban kan fidanii walitti janaa fidanii cuunfanii yaada nama keessaa baasanii kunoo kana rakkinni jiru kan lafa ka'anii ekspertooti jiru. Komishinerootani. Komishineroonni kun faasiliiteetii godhu akka mootummaatti isaan tume indipendentiidha. Garuu horiin qabanii, makiinaan qabanii, humnaan qabanii, waantota kan poolisii qaban. Kanaafuu mootummaan isaanii kana gargaaree faasiliiteetii godhaa jechuudha. Horiin mootummaa kan gargaaru. Gaaffii koo xumuraa irratti fakkeenyaaf gareelee mootummaan shororkeessota jedhee ramadee jiru akka adda bilisummaa uummata Tigraay akkasumas immoo humna hidhatee kan waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan kan mootummaan immoo shaneedhattiin jedhu. Warra akkasii yoo haala addaan ilaalamu mootta? Akka seeraatti waan tokko biyya sana keessatti namni biyya sanaa ta'e tokko yoo keessa jedhetti moggaate isin hundumtuu mirga qaban keessatti qooda fudhachuudhaan hundumatti akkamitti piraaktikaalii fudhatama kan jiru garuu yaadi maaliif fakkeenyaaf TPLF ka'ee lole yookaan olaan maaliif ka'ee lola kan jiru kuni gara sana gaafatteetu wajjin negosheetii gootanii du'aatti of course yaaddu include dhufanii ta'anii kanaaf lolla kanaaf rakkachaa jira kan barbaadu immoo kana lafa kaa'u political issue garuu kun societal issue saba Oromootu kana barbaada nagaa barbaada kana of bushinaa yommuu jedhan lafa kaasan then warri ekspertoonni kana fidanii rakkina kana solvii gochuudhaafi kanatti ta'utu irra jira kun jechuun fizikaalii dhufanii negosheetii godhuutiin warri oolaa it doesn't have to be. Yaada isaanii kennuu danda'u ta'anii participation